obbo Jawaar Mohaammed tokkos bu'uura ajajataniitiin obbo Shamsuddin Xaafii obbo Baqqalee Garbaa mana yaala dhuunfarraa yaala argachaa akka turan yaadachiise kan ammaa kun garuu seera haaree ta'uu dubbata. Ilma obbo Baqqalee Garbaa kan ta'e Saamu'eel Baqqalaatis toora marsaa hawaasummaa gubbatti yaada wal fakkaataa kan maxxanse yoo ta'u manni murtii waliigala federaalaa hidhamtoonni kunneen akka wal'aanamuu hin dandeenye dhoorgee jira jechuutu sirriidhaa jeeti jira. Ijootni lammadaatiin manni murtii godina Jimmaa ilmaan Oromoo ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii turan irratti murtii shiraa dabarsuun gabaafame. Akka maatiin hidhamtoota kanneen bilbilaan OMN timanitti dargaggoonni kunneen aanaa mannaa irraa qabamuun Karshallee Jimmaatti hidhamanii akka turanis ibsaniiti jiru. Hidhaa baatii 5 irraa kaasee adabbii maallaqaa dabalatee hanga waggaa 2 fi ji'a 5tu irratti murtaa'e jechuun maatiin kan himan. Kanneen murtiin dabaaquun irratti dabre keessaa qaama miidhamtootaa fi ijoolleen umrii 15 gad ta'an akka jiranis ibsameeti jira. Manni murtii Itoophiyaa bilisummaa kabajanii amanuun nama rakkisaa jiran kanneen OMN godina addaa naannoo Finfinnee Burraayyuu Adaamaa fi Shawaa Lixaa irraa dubbise. Murtiin dhimma fayyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti manni murtii murteesse kan hojmaataa fi haqummaa mana murtii gaaffii keessa galchuudhaan kan jiru jiraataan OMN magaalaa Burraayyuu irraa dubbise kun murtiin kun bu'uura heeraa kan hin qabnee fi fedhiin garee siyaasaa masara mootummaa jiru kan keessaa calaqqiseedha jechuun qeeqa. Jiraattonni magaalaa Adaamaa fi Shawaa Lixaa ammoo walabummaan mana murtii garee bulchiinsa biyyattii harkaa qabuun sarbamee akka jiruu fi hidhamtoonni kun akka yaala hin arganneef itti yaadame mana murtii keessaan waan hojjetamaa jirudha jechuun hojmaata mana murtii irratti komii dhiyeessu. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti waraanni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru manneen jiraattota ibiddaan barbadeessuun dhagame. Sababa ABO shanii qallabdijoon uummata Oromoo kanneen asiin dura sababa hongeetiin godinaalee Harargee irraa gara godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti qubsiifamanii turan waraanni command post manneen 35 ibiddaan barbadeessanii jiraachuu jiraattonni himaniitii jiru. Haalli nageenya naannichaa yaaddeessaa ta'uu kan himu namni garsii dubbifne kun sababa kanaan wal qabatee jiraattonni qe'ee gadi dhiisanii baqachaa jiraachuus ibsameetii jira. Murtiin manni murtii federaalaa waa'ee yaala hayyoota Oromoo kanneen lagannaa nyaataatiin miidhama ilaalchisuun dabarse maal na dhibee fi kan namummaa irraa fagaateedha jedhan qeerroon Harargee Lixaa irraa dubbifne. Hospitaalli dhuunfaa meeshaalee wallaansaa fe'atee mana hidhaatti dhaqee jara kana haa yaaluu jechuun isaanii walumaa galatti yaalamuu hin qaban jechuun murtii dabreedha jedhan qeerroowwan kunneen. Dargaggoonni Harargee Lixaa ciroo irraa dubbifne kunneen dhaamsa isaaniitiin qeerroon akkuma wayyaanee hundeen buqqisetti sirna hamaa kanas tokkummaan itti qabsaa'ee ofirraa kaasuun hayyoota isaa lubbuu oolfachuu qaba jechuun dhaamaniitii jiru. Durumayyuu murtii haqaa mootummaa kanarraa eeguun of sossobuudha jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa OMN fi yaadalaatan ajajni amma kennamaa jiruu fi kan kanaan dura kennamaa tures ajaja ittiin hayyoota keenya dabalatee qeerroo fi uummata mataa gadi qabanii hamilee cabsuuf kennamaa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo kana beekuu qabaa jedhan. Baqqalee Garbaa nama hospitaala dhuunfaa Laandmaarkii miti nama Denmaarkitti geeffame wal'aanamuun irra tureedha kan jedhan qeerroowwan kunneen kaadireen sirnichaa maatii fi isaan wayitii dhukkubsatan biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaatti yaalamu. Hayyoota keenya garuu biyyuma isaanii keessatti akka hin wal'aanamne gochuun kun tuffii uummata Oromoo irraa qaban kan agarsiisuudhaas jedhan. Muddamni biyyoota Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti dabalaa dhufe nageenya gaanfa Afrikaa jeequmsa guddaaf saaxiluu danda'a jedhameeti jira. Dhibdeen Suudaanii fi Itoophiyaa baatii muraasa lakkoofsise yaaliin jaarsummaa qaamota garaagaraatiin taasifamaa tures gatii dhabee sadarkaa gaaga'ama siyaasaa fi nageenya godina gaanfa Afrikaa itti yaaddootaa dhufeeti jira. Rakkoon biyyoota lamaan jidduutti dhalate kun jalqabarratti dhimma gaafii daangaa qofa fakkaatus booda garuu kallattiin ijaarsa hidhaa haaromsaa fi sochii dorgommii siyaasaa naannichaa keessa taa'aa akka dhufe ni mul'atas jedhan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti koomishiniin ol'aanaa mirga namummaa UNHCR ji'a tokko keessatti qofa namoonni kumaan lakkaa'aman naannoo Beenishaangul Gumuz irraa gara Suudaan baqachuu ibseetii jira. Dubbii himaan jaarmiyaa kana Biibar Baaleek ibsa kaleessa Jeneefatti kennaniin namoonni 7,000 Suudaan bulchiinsa Bluu Naayil jedhamuun gahanii jiraachuu hima. Hanga yoona namoota 3,000 qofa galmeessuu kan ibsan qondaalli kun namoota kutaalee naannicha garaagaraa irraa kallattii adda addaatiin gara Suudaan imalan galmeessuun yoo danda'ame lakkoofsi kun daran akka dabalu dubbata. Torbaanota dabran keessa UNHCR baqattoota 1,000 ta'aniif gargaarsa kennuu kan himan dubbii himaan kun gargaarsa kunis nyaata, qoricha, bishaanii fi meeshaalee qulqullina eeguuf gargaaran akkasumas gargaarsa namummaa kan biraas kan of keessaa qabudha jechuu isaanii VOA gabaaseetii jira. Egaa hojjetoota fi daawwattoota keenya ijoon ammaaf qabanii siif yaadne kan gammaa daawwattan ture.
Anu oduu dubbisuun kan isin faana ture hordofaa Maammadi ogeessi kaameraa fi teeknikaa Abdii Jamaal nu faana ture babal'ina oduu teenya idilee keessatti argattanii qophiin OMN idilee itti fufu turtii gaarii. Gaafonni kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoon isinitti himaa an hordofaa Maammadi. Ijooteen jalqabaatiin manni murtii ajaja haqa qabeessaa fi yeroo isaa eeggate dabarsuu dhabuun isaa miira keenya hedduu miidhee jira jedhan miseensonni maatii hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa gaggeessaa jiranii. Ji'oota muraasa dura osoo hidhamtoonni siyaasaa kunneen lagannaa nyaataa hin eegalan manni murtii olaanaa dhaddacha yakka lidataa dhimma wal'aansa fayyaa isaanii ilaalchisuun ajaja haakima dhuunfaatiin yaalamuu fi mana yaala dhuunfaa filatanii wal'aanamuu isaanii dabarseetii ture. Miseensi maatii obbo Jawaar Maamad tokkos bu'uura ajaja saniitiin obbo Shamsaddiin Xaafii obbo Baqqala Garbaa mana yaala dhuunfarraa yaala argachaa akka turan yaadachiise kan ammaa kun garuu seera haaree ta'uu dubbata. Ilma obbo Baqqala Garbaa kan ta'e Saamu'eel Baqqalaatis toora marsaa hawaasummaa gubbatti yaada wal fakkaataa kan maxxanse yoo ta'u manni murtii waliigala federaalaa hidhamtoonni kunneen akka wal'aanamuu hin dandeenye dhoorgee jira jechuutu sirriidhaa jeeti jira. Ijooteen lammadaatiin manni murtii godina Jimmaa ilmaan Oromoo ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii turan irratti murtii shiraa dabarsuun gabaafame. Akka maatiin hidhamtoota kanneen bilbilaan OMN timanitti dargaggoonni kunneen aanaa mannaa irraa qabamuun Karshallee Jimmaatti hidhamanii akka turanis ibsaniiti jiru. Hidhaa baatii 5 irraa kaasee adabbii maallaqaa dabalatee hanga waggaa 2 fi ji'a 5tu irratti murtaa'e jechuun maatiin kan himan. Kanneen murtiin dabaa kun irratti dabre keessaa qaama miidhamtootaa fi ijoolleen umrii 15 gad ta'an akka jiranis ibsameeti jira. Manni murtii Itoophiyaa bilisummaa kabajanii amanuun nama rakkisaa jiran kanneen OMN godina addaa naannoo Finfinnee Burraayyuu Adaamaa fi Shawaa Lixaa irraa dubbise. Murtiin dhimma fayyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti manni murtii murteesse kan hojmaataa fi haqummaa mana murtii gaaffii keessa galchuudhaa kan jiru jiraataan OMN magaalaa Burraayyuu irraa dubbise kun murtiin kun bu'uura heeraa kan hin qabnee fi fedhiin garee siyaasaa masara mootummaa jiru kan keessaa calaqqiseedha jechuun qeeqa. Jiraattonni magaalaa Adaamaa fi Shawaa Lixaa ammoo walabummaan mana murtii garee bulchiinsa biyyattii harkaa qabuun sarbamee akka jiruu fi hidhamtoonni kun akka yaala hin arganneef itti yaadame mana murtii keessaan waan hojjetamaa jirudha jechuun hojmaata mana murtii irratti komii dhiyeessu. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti waraanni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru manneen jiraattota ibiddaan barbadeessuun dhagame. Sababa ABO shanii qallabdi jiran uummata Oromoo kanneen asiin dura sababa hongeetiin godinaalee Harargee irraa gara godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti qubsiifamanii turan waraanni command post manneen 35 ibiddaan barbadeessanii jiraachuu jiraattonni himaniitii jiru. Haalli nageenya naannichaa yaaddee isaa ta'uu kan himu namni garsii dubbifne kun sababa kanaan wal qabatee jiraattonni qe'ee gadi dhiisanii baqachaa jiraachuus ibsameetii jira. Murtuun manni murtii federaalaa waa'ee yaala hayyoota Oromoo kanneen lagannaa nyaataatiin miidhama ilaalchisuun dabarse maal na dhibee fi kan namummaa irraa fagaateedha jedhan qeerroon Harargee Lixaa irraa dubbifne. Hospitaalli dhuunfaa meeshaalee wal'aansaa fe'atee mana hidhaatti dhaqee jara kana haa yaaluu jechuun isaanii walumaa galatti yaalamuu hin qaban jechuun murtii dabreedha jedhan qeerroowwan kunneen. Dargaggoonni Harargee Lixaa Ciroo irraa dubbifne kunneen dhaamsa isaaniitiin qeerroon akkuma wayyaanee hundeen buqisetti sirna hamaa kanas tokkummaan itti qabsaa'ee ofirraa kaasuun hayyoota isaa lubbuu oolfachuu qaba jechuun dhaamaniitii jiru. Durumayyuu murtii haqaa mootummaa kanarraa eeguun of sossobuudha jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee irraa OMN fi yaadalaatan ajajni amma kennamaa jiruu fi kan kanaan dura kennamaa tures ajaja ittiin hayyoota keenya dabalatee qeerroo fi uummata mataa gadi qabanii hamilee cabsuuf kennamaa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo kana beekuu qaba jedhan. Baqqala Garbaa nama hospitaala dhuunfaa Laandmaarkii miti nama Denmaarkitti geeffame wal'aanamuun irra tureedha kan jedhan qeerroowwan kunneen kaadireen sirnichaa maatii fi isaan wayitii dhukkubsatan biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaatti yaalamu. Hayyoota keenya garuu biyyuma isaanii keessatti akka hin wal'aanamne gochuun kun tuffii uummata Oromoo irraa qaban kan agarsiisuudhaas jedhan. Muddamni biyyoota Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti dabalaa dhufe nageenya gaanfa Afrikaa jeequmsa guddaaf saaxiluu danda'a jedhameeti jira. Dhibdeen Suudaanii fi Itoophiyaa baatii muraasa lakkoofsise yaaliin jaarsummaa qaamota garaagaraatiin taasifamaa tures gatii dhabee sadarkaa gaaga'ama siyaasaa fi nageenya godina gaanfa Afrikaa itti yaaddoo ta'aa dhufeeti jira. Rakkoon biyyoota lamaan jidduutti dhalate kun jalqabarratti dhimma gaafii daangaa qofa fakkaatus booda garuu kallattiin ijaarsa hidhaa haaromsaa fi sochii dorgommii siyaasaa naannichaa keessa ta'aa akka dhufe ni mul'atas jedhan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti koomishiniin olaanaan mirga namummaa UNHCR ji'a tokko keessatti qofa namoonni kumaan lakkaa'aman
naannoo Beenishaangul Gumuz irraa gara Suudaan baqachuu ibseetii jira. Dubbii himaan jaarmee kana Biibarbaaleek ibsa kaleessa Jeneefatti kennaniin namoonni 1700 Suudaan bulchiinsa Bluu Naayil jedhamuun gahanii jiraachuu hima. Hanga yoona namoota 800 qofa galmeessuu kan ibsan qondaalli kun namoota kutaalee naannicha garaagaraa irraa kallattii adda addaatiin gara Suudaan imalan galmeessuun yoo danda'ame lakkoofsi kun daran akka dabalu dubbata. Torbaanota dabran keessa UNHCR baqattoota 1000 ta'aniif gargaarsa kennuu kan himan dubbii himaan kun gargaarsa kunis nyaata, qoricha, bishaanii fi meeshaalee qulqullina eeguuf gargaaran akkasumas gargaarsa namummaa kan biraas kan of keessaa qabudha jechuu isaanii VOA gabaaseeti.